अस्सलाम वालेकुम makam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo alhamdulillah ni nagaa kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maratti naga'u egaa hordoftootan kiyya barumsaadhaa kana keessatti iimoo keessan namni biroodhaa yoo isin waliin fayyadamutti jiraate haala itti beekuu dandeessanii fi akkasuma namni yoo isin waliin fayyadamuu jiraate haala nama iimoo keessan isinii waliin fayyadamutti jiru san ofirraa itti baasuu dandeessanan isin garsiisa egaa daawwattootan kiyya iimoo waan bareedaa waan gaarii fide jira jechuudha. Fakkeenyaaf iimoon duraan jechuudha. Egaa namni tokko iimoo keessan koodii argatee yeroo tokko seene jechuudha. Yoo yeroo dhibba keessaa baaftan yeroo kuma tokko seene jechuudha. Isinii galee amma garuu jechuudha yoo namni iimoo keessan isinii waliin fayyadamutti jiraate egaa amma nama isinii waliin fayyadamutti jiru san egaa yeroo tokko baaftan jechuudha yoo isin risaalaa koodii kennitaniif malee gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube chaanaala kiyya subscribe gochuun dagatinadha. Yeroo subscribe godhatan barumsi nu asirratti dabarsun yeroo yeroodhaan nama dura akka isin qabu jechuudha. Mallattoo notification san click itti godhuudhaan ol kan jettu irratti tuqachuun dagatinadha. Egaa daawwattootaan kiyya YouTube chaanaala kiyya jala seenuudhaan barumsa hanga irraadhaa isin darbee barachuu ni dandeessanii akkasuma barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya like gochuun dagatinadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa dabarsaa hanga xumuratti na faana turaa na hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa namni biroodhaa iimoo keessan isinii waliin fayyadamutti jiraatu beekuudhaaf akkasuma yoo namni immoo isinii waliin fayyadamutti jiraate nama isinii waliin fayyadamutti jiru san dileetti gochuudhaaf yookiin iimoo keessan keessaa baasuudhaaf jechuudha. Iimoo keessan irra ni galtanii achi booda jechuudha pilaasii kanarratti kilikni gootanii achi booda moor kajoo kanarratti kilikni gootanii ammallee siitingis kajoo kan kilikni gootanii ammallee iimoo account settings kajoo kana click ni gootanii ammallee manage device kajoo kana click ni gootanii haala kanaan kunoo akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Iimoo kiyya namni biroodhaa yookiin bakka biratti banamee jira jechuudha. Isinii galee akkuma asirratti argaa jirtan kunoo nama lama jechuudha. Isinii galee tokko anaa tokko nama birooti jechuudha. Isinii galee kanaafuu jechuudha inni olii keessanii inni gadiidhaan nama birooti jechuudha. Sinigale dachuu kun online jaa jechuudha. Inni oliidha jaahizuma keessan yookiin jawwaaluma keessan isinuma fayyadamtu jechuudha. Inni gadiidha immoo yoo lama sinii fide jechuudha yookiin lama yookiin sadii yoo jaahiza tokko irratti yookiin jaahiza lama irratti banamee jiraate sadii lama sadii sinii fide jechuudha. Sinigale amma jechuudha kiyya jaahiza lama irratti fayyadamutti jira. Inni oliidha jawwaaluma kiyyaa inni gadiidha immoo nama biratuun fayyadamtu jechuudha. Jaahiza birratti jechuudha banamaa jechuudha iimoo birratti jechuudha. Isinii galee egaa daawwattootaan kiyya asirratti wanni beekuu qabdan tokko jechuudha yoo jaahiza tokko qofaa kinoo akkuma asirratti argitan kana jechuudha tokkicha qofaa isinii fide iimoo keessan shakki tokko malee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Namni isin hordofuutti hin jiru jechuudha. Namni yookiin isin waliin fayyadame waan isitti keessan isin hordofuu hin jiru jechuudha. Garuu ammoo kinoo haaluma kinoo amma asirratti argaa jirtan jechuudha yeroo bakka kana dhuftan jaahiza lama yookiin iimoo lama yoo argitan jechuudha dhibbaan dhibbatti namni isin malee namni biroodhaa iimoo keessan hordofuutti jira namni biroodhaa isinii waliin iimoo keessan fayyadamuudhaan iccitii keessan hordofuutti jira jechuudha. Isinii galee kanaafuu nama isinii waliin fayyadamutti jiru kana yookiin jaahiza biroodhaa kana jechuudha dirqama dileetti gochuu isinirraa eegama jechuudha. Isinii galee amma jechuudha nama na waliin fayyadamutti jiru kana dileetti gochuudhaaf ofirraa baasuudhaaf jechuudha. Isa gadii kanarratti kilikni gootanii achi booda dileet kajoo kana kilikni gootanii ammallee dileet kajoo kana kilikni gootanii ammallee ookee kilikni gootanii amma koodii isiniif erga jechuudha. Shari'aa teessan irratti koodii isinii ergaa koodii itti guutu jechuudha. Isinii galee egaa amma naaf naa ergee jira jechuudha 356 egaa haala kanaan kunoo bahee jira jechuudha. Amma tokko qofa jira jechuudha. Isinii galee silatti iimoo lama xastii ture jechuudha. Akkuma argaa turtan jechuudha. Isinii galee amma tokkicha kana qofatu jira jechuudha. Egaa amma namni iimoo keessaa dileetti goone kuni gonkumaayyuu iimoo keessan deebi'ee seenuu hin danda'u jechuudha. Yoo isin risaalaa koodii isinii dhufte kennitaniif malee jechuudha. Duraan garuu akkanaa miti jechuudha. Namni egaa yeroo tokko koodii argatee iimoo keessan seene jechuudha. Yoo yeroo dhibba tokko baatan yeroo kuma tokko itti deebi'ee seenuu danda'a jechuudha. Amma garuu gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Yoo risaalaa isin irratti dhuftu san isin ofii keessanii kennitanii fi eeyyama kennitaniif malee jechuudha. Isinii galee egaa haala kanaan iimoo keessan cheekii godhatanii akkasuma nama isinii waliin fayyadamutti yoo jiraate ofirraa baasuu dandeessanii. Egaa hordoftootaan kiyyaa isinii galee yeetan abdii qabaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkasuma barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya like share gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Waan hordoftaniif galatooma.